يعني قالوا مركي كانوا يعني هذه ما كانوا قربانين ما تمركان أنيو نما قولي مركاتي كودي كوكو دكا كيسنا ديبه قول أمي بيام باجرانين بيتوسكي أما مانيا مالانيا جامو مكيا غورته داكي كيكي غورته سانو ما توافه جدابا هونده كيكي أوبره شوفا هو دانيا دا جولة سانو جولة جيسي تامي أنا لا أنا يسبونه هذه لا تسرد يو بونيس ولين بونيا يو فينيس ولين كل فينا السلام عليكم الشما أركفوني كبجمتوتا فردفتوتا كيا بكا جرتاني تناجين كيا إسناك أكبو سنين بي ألاس بي كيساس ورين جرتان ورين نجالتان ورين نجبتان ورين نلولتان اللي هندي كيسانو بكا جرتاني تناجين كيا إسناك أكبو nageenya illee isiniif haabay maal keessa jirtaa jajjabaatteetta warreen naan jettanis hedduu keessanii guddaa galatuma egaa waan kun har'a maaluuf qabattee dhuftee naan jechuu maltanii waanan isiniif qabadhee dhufe piraankii ajaa'ibaa tokkodha jechuudha piraankiin kunis eenyurratti dalagamuuf deema naan jechuu dandeessu holluma kiyyarratti dalagaa nama cimtuudha nama gaariidha nama namaaf yaaddu dansaa nama gaariidha dhugaa dubbatuudhaaf gaaf rakkoo kiyyaa gaaf kophaa kiyyaa dalagaarraa deebite waan hedduun na bira dhaabbataa turte na gargaaraallee turte jechuudha garuu immoo gargaarsa ishii sana faallaa itti deebi'aa jechuudhaani bifa piraankiitiin jechuudha garuu ka rabbiin naaf dhiisuu sinillee naaf dhiisaa jechaadha mucayyoon garaa qabdi dhugaa dubbatuudhaafi nama garaa qabu xiqqoo dararuun illee namatti tola namni garaa qabu namni tokko dafee ni aara ishillee aarsu fedha jechuudha iyyuu mucayyoo garaa qabdu maa dararteettanii immoo natti hilloliina yaa piraankiidha piraankiin irratti dalagus waan hedduu nama rifachiisu miti yaani eeggataadhuma jechuudha nama garaa qabu rifachiisuun gaarii miti asumaanis egaa hundi keessanuu qabeenya qofaan yookiin maallaqa qofaan osoo hin ta'in nama bira kan dhaabbattan yaadaan illee isiniin jedha akkuma yeroo kiyya du'aayinaa gochaa turtan du'aayii godhaa fi obboleettii kiyya kanaa fi rabbi wajjin geessee jirti da'uuf jechaadha namni yeroo jalqabaa garaa qabu kun xiqqoo itti ulfaata yeroo jalqabaa fidha ishiinillee jechuudha garaa qabdu amma naga ishumatti bombii dhoosuuf deema ma sagantaa kiyyatti na ordofaa piraankiin kiyya siga waan irraa barattan waan irraa bohaartan illee jedhee yaada inshallah yoonaaf milkaa'es yoonaaf milkaa'enis waan mucattiin kun jettus waan ishiin taatus kan walumaan ilaallu ta'a anamma kaameeraa kiyya dhofkadhee manuma kiyya kanatti waasi hajama jedhee waama asuma asii hollaa dhaga uumaa mucayyoon immoo nan shakkitu dhibbaan dhibba jechuudha yoo boonyees waliin boonyaa yoo kolfines waliin kolfinaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya gara viidiyoo piraankichaatti isin geessaa kaameeraa naguma jajjabaata waan jedhu maarraa dhokattee oolte mana keessa xiqqoo na dhukkubarra bokkaanis yeroo bujjiraame xiqqoo na dabbaraarra dulloobeet fakkaatanii dadhabu jira nimma dhugaa keetii dadhabaallee jirta ayyoo ani waa si gaafatu dhumaafi garuu maal yaani gizee baay'eellee galata keessa dubbataa ture yoo faalluma haasaa ture gaafa duraallee jechuudha maaliif yoo jette ayyaana makana namni keenya bara rakkoodha obbulaalan akkana fuuluma bareeffatee deema malee Eessisaa rakkoo guddaa qaba namni keenya jechuudha. Anillee galata isaa ka alhamdulillah nagaa ta'ee nagaatti illee taree waan darbisi ka namni yeroo si maal jedhanii baraa fi murtuttoo gad jedhaniiti majala dabarfatanii. Anillee jaluma darbee har'a ka waan darbee yoo haasa'es rakkoo hin qabu jechuudha waamuma kee kana. Maalumni jettaree gaafani daawusaan asumaan na cinaa ture akka nama tokko akka hollaa tokkotti illee. Garuu waan ati nan godhintu jira maaloo gaafa sa yaadadhu waan midhaanuma nyaatu na jibbisiisa waan ati gochaa turte suni midhaanuma na jibbisiisa dhugaa. Anuma. Ana aresii malee. Namni keenya mee maaliin godhi waan akka waan hin beekne immoo maaliin godhillee afaan bareeffattee dhugaa. Garuu waan nama akkasii siin se'u ture. Nama kana gaafa rakkoo ofii fi gaafa du'aa gaafa maalii wal argeedha namni dhugaadha namni keenya kun namni keenya daba malee waan keeris hin dalagu
keerii dalagadhanii ani akkasii jetta garuu ani keeriillee sirraan agarre waan miti akkuma isin jedhe barri tartee yeroonis tartee baatiinis baatii irra tartee amma jabaadhee nama ta'ee jira. Qoyoo maaliin godhe wannan godhe kana goote jedhika. Waan hin godhin maaltu jiraati wallaalte waan goote gochaa kee wanni beektaa maalaadha gubade. Marquma kana sii marqa jettee marqaan ati natti kennaa turte kun agammaa akkana na cufee ka agammaa ka garaan kiyya na afuufamee na dhowuu ka'e kana kun agammaa dhibee natti fidde. Marqaamu? Marqaa. Marqaan ani guyyuma lama godhessi kenne maal ta'e marqaan? Guyyaa lamatti akka. Bilchaanne moo? Bilchaanne sanuu bilchaatarra kan bilchaatiin kan daakuun keessaa garaatti na taree kan garaa kan akkana na afuufee. Maal nyaattee maa yeroo samaa hin dubbanne? Maal godha beelee? Amma tu ergadees yaani jeessa gutte be. Amma dubbattare isin jedhime maal godhare gaafa sanammaa shibaadha. Ishiin lafaan kaatu ishiin illee nama hin qabdu omtuu garagalee illee ishiin laaluuti. Liixii fi maalii kana walii oofee yootti kenne nyaattee dhiiftee dhimma ishiiti jetteetu. Maal si godhee maal sitti balleessimee kana guutuu yoo dadhabeeraa yoo naan jette ani sirraa fahamama rakkoo qaba kanati. Aga manni kun marqaan si godhamu kuma daakuu qaban bilchaanne. Daakuu qaba ka daakuu isaa jetta daakichuma nyaadhee soo naa ta'e garaa kana bareedaadha jettee nyaattutti hin turre. Maal jedha sila garaan beela'e maal jedha beela'ee nyaadha akkana beela'ee waan nyaadhu dhabe namni homoo maal jedha hollaa gaarii qabda hollaa akkasii qabdan hollaan kiyya kunoo ka garaa na afuuftee garaa naga dibbee kana naga'ee agama warri manaa kunu bakka namni qilleensa yoo fudhatu akkamii namni qilleensa fudhatu yaani suutaanii kiyya kuni akkuma boombii dho'ee aga samiitti korutti. Kuni guutuu maali? Maal kumati marqitee natti kennite maal abbo yoo narraa dhiiftee jiraatte waa'ee dhiisime waan biyya nama kun wanti nama baay'ee kan biraa hoo kan biraa jetta maal na gaafattaa kan biraa jettee maalumaaf daakuu natti kennite natti si erge moo ajjeeseedhanis natti si ergan yaani akka garaa akkana garaan tarsa'ee dhabe hin beekana goote malee mee maaluma si balleessee obboleetti kiyyamee natti migiseen darbite jedhee haasa'ee ani kani waan nagaa kee akkas jedhu baaftee yoo feete baaftee nagattee reenkaan humna hin qabu danda'ee deemoo nama hin qabu bira. Silaa kan jirtu manuma ofii keetiin yaani dalagee hojjettee fidee si kennee sitti tolee nyaattee yookaan immoo yoo sitti tolu baate dhiisuu numa dandeessa oguma daakuu ta'e yoo hin bilchaane namni yaani nyaatu numa dhiisa yeroo sana. Garuu ati saayinaa kee coon nambistee hin jiru nyaattee jirta. Nyaadhe maal godhamee beela'ee jedhee beela'ee siin jedhe bar beela'ee nyaadhe malee nyaanni kee gaarii kana ta'ee yookiin waan bareeda naa dalagdee miti dhugaa maal yoo dhiiftee jiraatte hooti hin dalagu yoo naan jette. Eessi immoo qaada gaafa ni 40 si godhee si yaame san maaliif akkasitti naf guddistee akkasitti ollaanti akkana gootee jetti maal godharee ani itti kan si ilaalanitti. Akkuma siin jedhedha yaa obboleetti kiyya maal godhare waan jedhu sila yoo haganaa siin hin jedhin ishuma naa gootu kanaan naan kennituu danda'ee deemeen hojjetadhu jedheetuma atillee kanuma laalteetu kan akkana natti taphatte dhugaa namas hin qabdu waan fiddus hin qabdu. Garuu ani akkasitti si yaadee miti hagan danda'utti akkuma beeku sanitti hojjedhee si kennaani daakus ta'ee jedhee si yaanne bilchaannes situ jedha malee kan hin beekan. Garuu yeroo sanatti mi'aayee jettee seeraan nyaachuutu. Silamaan jedhama. Yeruma sani guyyaa tokkoffaa yoo akkasitti godhe lammata akkas godhe natti kenne jettee dubbachuu numa dandeessa adiidha yaani. Maan jedhee dubbadhati wallaalte namna gana ga'u kuni akkuma siin jedhe beekaa akkas na gootee maaliifuu as keessatti. Amma garuu adiidha amma kaatee jirtaa amma jabaattee akka feetee arrabsus akka feetee dubbachuu numa dandeessa. Maal si arrabsanii ati ofiiyyoo baaramnaanuu kana naa hojjette abboo dhiisinarra maaliif ati kanatti taphataa baate. Nama hin qabdu firan qabduudha haadhan qabdu asiidha dhugaadhaan haadha siin qabu abbaa siin qabu. Qoyata amma dhuguma haasa'u jirta. Laan kijiba maal kijiba haasaa waan gaarii kana si haasaa jira dhiise boonurraa dhugaa maal abboo ani gizee asiin nakate malee fira bal'aa keessaa bahee nama hedduu nama qabduudha yooni garuu maal godhaa egaa isoo haati kiyyallee na bira jiraatte akkana gaarre ani akka haadha kiyyaatti si dhiisate amma sanuu sirra taree naasa'in ani akka haadha kiyyaa olis si eeggadhee ture. Garuu ka hambuma boodis akkana garaan kiyyaa gamma. Si kamsa akkas jechuun jira malee baani akka hin dandeettu hojjettee si kenna yaani namni hojjettes garuu yaani si gargaaree si dubbachuu si fedhu. Inni beektaa hojii deemee hojiirraa dhufeen akkasitti hojjechuu jira. Maal godhareen yoo hojii deemte hojii anaaf jettee hojjetta boodis amma afaan hin bareeffatiin dhugaa firumaan qabduudha bakka namtittiin kun
Fira siin qabdu haadha siin qabdu. Hundi keenya asii fira hin qabnu. Dhiisimee dhiisati maan qabda fira qabda. Namni fira qabu jira. Fira qabda nama beektaa ani nama beeku asii bakka maal fiddi maal abbaa ishee fiddi jetteetu. Kan isitti yaadee mana guyyaa tokko waa akkana yaadeetu hin beeku. Rabbis jedhaan guyyaa tokko akkana yaadee hin beeku. Hangaruu isin hundaafuu nama akkasiin turre. Garuu anis waan badaas dalagee jira jedhee yaadeetu hin beeku. Guyyaa tokko atis akkana jettee natti dubbatte jedhee yaadee hin beeku. Maaliif inni dubbandaree garaa maali ma tokko balleechina maal taate dhiisi maaliin ta'ina aboo dhiisi amma nan aarsin ani kaa haftee sukkaara natti hin kaasiin amma ani garuu galatoomi kana boodan mana kiyyas natti hin tariin haasi manni mana arabaati atis mana kee taa'e anis mana kiyya rabbiin sillee ati garaa qabda amma kana ol jedhee si arrabsiisuu danda'a. Gaafni kiyya qaqqabnaan inni duba deemuu barbaadde. Dhiisi maal godha qaqqabee dhiisanii maal sii godha rabbis. Dhiisanii garuu marqiree kennuu yaanii haadidha. Mataan korbaansi namatti marqaa namni yoo namaa godhe marqaa xiqqoo godha akka keessana dhiibee godhamee biyya hambaa jiran hin beektaski amma maalaa nyaadhuuf beeku. Damuma kiyya guurtee dhadhaa kiyya qiccee guurtee sanuu maal ta'afee jedha bar hundee qiccee of bareechuufaa hoodaa nyaaddaa ijoollee sanuu ijoollee geessitamuu bar. Ana dhiisi boonu irraati. Wallee sirrii. Haadhi amma akka feete dubbadhu. Of dandeessee kaatee yeroo san garuu guyyaa tokko akkana goote jettee fuulallee natti guurtee tun beektu garuu amma hin beeku wannaati yaaddee wannaatiin abdatte hin beeku ani. Waan abdatte maal. Anamma ati amma kaate beekta amma humaa wannoon jettu anuma dadhabutti deema. Maal dadhabdatti dhiisi liixii dabatabbataatu. Yoo dachee kiyyarra hin ga'in onaan jette ani hin ga'u atis natti hin ga'in. Tamam. Ani maal hojii soora buufuu makiinaa agarsiisuu baate amma ani har'arraa mana soqadhee baan suura kee kana fuudhee. Maali mana soqotamee mana hambaatti jira yaani hundi keenya waan maallaqa keenya kafallee jiraanna yaani maali baala. Atis mana kee galta anis mana kiyya keessa gala yaani. Kanaafuu amma boonu cinqin feenuti amma. Ati galatoomi yaani garuu akka hin danda'utti haga humni kiyya danda'utti yaani si hojjedhe si laate garuu amma ati yeroo san akkana nagoota jettee baatee dubarri irratti faa dubbatte mana kiyya keessa buna dafisee si yaame akkasitti dubbatte. Maal buna bishaan baatee immoo sallee deem bakka amma na dhiisi kaabboleetti kiyya. Sirraa deemu maal sirraa deemu. Sababa deemen asuu deeman asuun deebi'e. Akkuma argitan egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya amma biraankiillee hin jenneen akkanuma baatee aarte kutte akkuma isiniif hime hollaa kiyya deemeetuma miila jigee dhiifamaniin gaafadha. Yoo viidiyoon kun haga dhiifamu jette ni gadhiisa miskiina dhugaa garaana nyaatte mucayyoo nama akka garaana bukkoo keedhee dhukeerraa kaaseen garaana bukkufne garaan fayyu mana jira marqaas bareedu manaa goote akkuma seensa viidiyoo kiyya durarra sinii ibsetti dhugaa na bira dhaabbatteetti hedduu haa galatoomtu akkuma siniin jedhee liinkishii sinii kaa du'aayis godhaa fi garaa qabdi nama garaa qabu kaa agas mara naarsan jedhee malee kana caala silaasamii korsiisuu fedhaayyuu inshaallah gaafa deesse booda immoo dhukkeerraa sinii kaasa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaada keessan koomentii jalatti nu barreessa yoo balleessines yoon sin mufachiises ishis yoo mufachiise rabbi naaf haa dhiisu isinillee naaf dhiisaa isiniin jedha aga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa jiraadha.